Maqaan koo Sorsee Guutamaan jedhama. Kanan itti dhaladhe godina Shawaa Lixaanaa Jibaati. Waaqayyo gooftaan lafa kanatti dhibeen bara baay'ee daa'imummaa kootii baadhee ture. Gaafa lafa kana dhufu Waaqayyo narraa fuudhee innis immoo dhibee koo waa laman Waaqayyoof dhugaa ba'a. Inni tokkoffaani daa'imummaa kootii kaasee dhibeetu garaa koo keessa na dhukkuba miidhamaa mana ogeessaa na geessu. Gaafa mana ogeessaa na geessanii lapheen keen jiru jedhu cinaachi keen jiru jedhu mar'imaan keen jiru jedhu warri koo umurii koo guutuu baay'ee na faana cannaqamanii otooni kutaa 4 baradhuun qabame amman kutaa 12 fixee lafa kana dhufutti numan cannaqama ture. Achiin gaafa cannaqamu haati koo baqqaa na faana dhiphattee kan dadhabdu baqqaa rakkina mucaa koo kana laaluurraa ufan ajjeesa baqqaa du'a ishii laaluurraa ufan fannis hamma jettutti haati koo baay'ee na faana rakkatti. Gaafa kana utuma maatiin koo haati koo sabbaan koos na faana rakkataniini obboloota nasii qabaa gara kana dhufe. Gaafan dhufu Waaqayyo immoo kakunaa galahan garuu dhibee waan an baadhuuf yoomin du'a obbolaa koo keessaa dheneega garuu Waaqayyo hin deemta biyya laayyuu kakuu sirraa qabanaan jedha. Haleluuyaa. Ameen. Achiini utuman akkas jedhu guyyaa tokko waldaa kana nan dhufeet naa kadhatanii ka'ee industiriin hojii seene. Mucaan koo ofiinuun dhukkubaa dandeessee bishaan hin baattu dandeessee waan tokko hojjettu akkamitti jiraatteetti haati koo yeroo hundumaa dhiphattee dawwaltee na gaafatti. Achiin gaaf tokko dhufeen natti ka'e dhibeen koo asitti gaafa natti ka'u taa'uun dadhabee akka namaatti ol jedhee deemuu hin danda'u faarfachuu hin danda'u socho'uu hin danda'u. Maaliif yoon utaalee faarfadhe asii ganna bu'aa deemuu hin danda'u yoon immoo gadi jedhe asii ol namaa akka namaatti dhaabbachuu hin danda'u. Garuu Waaqayyo tarree namaa nama dhaaba maqaan isaa ulfaatu. Ameen. Mee galateeffadhaa fi gooftaa bareechaati. Haleluuyaa. Achirraani guyyaan isaa sanbataa hojii hojjechaa ooleen industirii ooleen sa'aatii kasa'aatii booddee baay'ee na dhukkubaadheen ijoolleetti himadha industirii warra hojjetan. Achiin ogeessi nama dhidhiibu hin jira birri 2000 nama dhidhiibaanan hanoon beeku nama nageessu afaanis hin beeku yaa Waaqayyo. Haati koo shirna faana rakkattu na biran jirtu abbaan koonni na faana rakkatu na biran jirtu amma garuu du'us yaa Waaqayyo reeffi koo akka biyyatti hin galle ati nama kee kakkuudhaan baastee hin gattu jedheetanii dhufee waldaa olii jirannaa sanaa duuba taa'e. Gaafan taa'u barsiisaa wayii nama na bukkee taa'a. Barsiisaa mucaa si bira teessu sana tuqii jettanii achiin ka'eetan dhufe. Innaan dhufu maal taatee naan jennaanii akkasiin daa'imummaa keetti qoricha nyaattee mucaan kun akka obbiriishinii taatuufillee akka ishiin duutuufillee akkasii garuu Waaqayyo gooftaan har'a hundeessaa sirraa goos kanaan jettan. Ani immoo yaa Waaqayyo yoon fayyee akkuma namaatti utaalee faarfadhaan jedha. Maaliif yoon utaalee faarfadhe gadi nam'a akka namaatti faarfachuu hin danda'u socho'uu hin danda'u. Innaa isaan nagaan qoosaa miti garuu Waaqayyo waan namni keessaa ba'uun mallee keessaa na baasee galanni isaaf haa ta'u. Mee fayyaan wardatan galateeffadhaa gooftaa bareechaati. Haleluuyaa. Achirraanii Waaqayyo hin deemta siin jedhaa naan jettanii Waaqayyo biyya laa deemta naan jettan. Yaa Waaqayyo kun akkamitti ta'a hanoo ba'aan qaba hanoo dhibeen qaba maatii koo birattuu gaafa namni isaan na gargaarani isaan itti hirkadheen jiraadha sayyuu cannaqama amma garuu biyya ormaatti akkamittan deeme hojjedhadhee waan gaaffii natti ta'a ture. Achiin tuman akkana jedhu biyya laas nan guute Waaqayyo isa jedhee numa raawwata. Gaafa namaa kakatu Waaqayyo dandeettii namaa humna namaa beekumsa namaatti hirkate utuu hin taane Waaqayyo gaafa namaaf dubbatu ofitti hirkatee namaa kakata. Haleluuyaa. Ameen. Haleluuyaa. Galateeffadhaa fi gooftaa bareechaati. Achirraan dhufeeni naa deebi'ee gaafa naa deebi'u meedikaala galuu dhaqe. Gaafa meedikaala galuu dhaqu meedikaala nagashanii nan galee nawwaamanii kufteen jedhanii hin darbiteen jedhanii dhibee qabdanaan jedhanii numan ta'a. Gaafa kaanii obboleessa kootiin maali jarrii bultii sadiitti wallaanii namaa ta'a jedhanii humaa naan taane namaani naan jedhe. Gaaf sana rakkoo qabdasiin jedhanii naan jenne ana faana maariffaasin dhaga'uun jedheen sanbata waldaa dhufe torbee geegaa addan gale gaafan dhufu Waaqayyo numtillee waa'ee koo dubbadhaa dhee dhufee iddoo kana dhaabbadhe walduun kana immoo naan suni achumaan isin immoo meedikaala darbitee taa'ii naan jettan. Garuu meedikaala galeeraa darbuu koof hin beeku dheetan shakkeetuma dhiise. Chinni Waaqayyo inni waadaa sii gali hamanamaa hati garuu isaaf amanamii naan jettan. Achiin isin akkas naan jettanii galee sanyoo isaa dawwaleef jira. Innaan dawwalu bishiin hin darbineedhaan. Waaqayyo inni sii nama naan jette kana moo dheennanoo gaaffinatti ta'ee. Hin kufte siin jedhan. Hin darbineeti malka keerra godaannisti jiraa naan jedhan. Achumaan ananii koo galeetanii kootu sin geessaa naan jedhee nageesse. Gaafa nageessuni jarri koo haaraa waraqata haaraa baastee doktorri Alaanaa yaaluudhanii waraqata haaraa birrii na kaffalchiisanii na baasisu. Achiin gaafa doktorri sun na ilaalee kun nagaadhaa jedhe. Achiin nagaadha nan hammas na dabarsuu didanii
bakka borsaati afurratti immoo deebi'edhaan sadaffaa achiin borsaa boleessu koo nuffeera waan ta'eef na biraa garuu Yesuus nama nuffine na faana jira gaafa hundumaa. Waaw lallaba haaraadha kun yaaw. Waaw namoonni akkasii namoota guutamoodha mirga bal'ifadha isin iyyuu gaafa dhaabattan maqaa sun ergaa baadhaa kottaa. Namni nama nuffaa waaqa garuu nama nuffaa namoonni utuka kubaatanii qormaatii asit jira fuuldura keessan tarree nammee arra galgala garuu galateeffannaan dura keessan nammeera. Achiin dhaqeeni sa'aatii afurratti koottu waan jedhaniif baay'ee karaa isin beekuu gaggaafadheetuma dhaqee gaafa naqu sa'aatii afurittiin amanachi taa'a amantaa amtuunatti hin dubbatu. Ani tun namichi wayi waardiyyaadha sabichaa toroomifa dhagaa maaloo na gargaaraan jedheen boo'een kadhadhe waardiyyicha. Gaafa waardiyyicha na gaafatan asum taa'inaan jedhu barrii dura achuman taa'a sa'aatii kudhannatti ta'e. Isa afurin deettee kudhan ta'e. Waa'ee koo sumtuun dubbatu si dabarsina sin jedhani si kuffifne sin jedhan. Yaa Waaqayyo yookaan kufteedhanii nan gashanii kaleessas birrii baasee har'as immoo ammasii birrii kaffaltee haaseentu jedhanii isaan koo na cannaqu. Achi nananii koo achi taa'etan boo'ee seeman boo'a taa'ee barrii namaaf hundura. Yaa Waaqayyo gurguddoota kana kanas keesse si'i warra beekan kanas kaayesii ana shigaddeebitu kan uumessi. Garuu yaa Waaqayyo harramni nama tokko mudaa koo dubbachuu hin danda'in kana boodan jedha. Innaa isaan immoo barrii dura ba'anii baan inni du'aa koo kaasuu waan dhufeef inuma milkaa'an jedha. Achiin gaaf kana utuman taa'ee boo'u koottuu naan jette booda afaanichi maanni waardiyyicha na waamsiste. Gaafa kaani afaan maali? Amaariffaani waardiyyichi toroggomee natti hime. Achiin gaafa natti immoo koottu siin jette koo mana seenii birrii lammata kaffaltii jedhe lakin kaffaltu kanumatti ilaallaadhaan. Achiin na seensise. Kun rakkoon qabduu naan jedhe hamma na boochee bakka wallaayini sii ta'eera beengalli immaan mucaa kanaan agarsiise. Waaw haleluuyaa. Barri imimmaanii maqaa Yesuus sirraa xumurameera iyyaameen. Harka raafadhaa barri boo'icha koo xumurameera jedha ayyaati. Ammanumaa boosse siin jedhe. Dura akkuma waan inni waa'ee koo dubbatan maaliif waa'ee koo dhiisaniiru garuu waan Waaqayyo inuma danda'ama inni du'aa ka'e du'aa koon kaasan jedha. Innaa shin achi deebitus akkasuma jedha innaa shin ol deebitus akkasuma jedha. Akkuma jedhe Waaqayyo haboon irra barra jira waan ta'eef afaan koo irra ta'ee Waaqayyo du'aa koo kaase. Amma nagaa taate. Amma nagaadha achiin kaleessa naa daawwalanii roobii deemtaa qophaa'ii naan jedha. Haleluuyaa. Meeshaan wayyaa mi'al takka haleluuyaa dhaayyaati. Amma roobii Itoophiyaa ma waan jedhamu dhiiftee deemtaa jechuudha. Xiyyaara yaabbattee. Okay takka xiyyaara yaabbattee beektaa? Makiinaa yuree fi yaabbadhe. Meerri barana miilli koo xiyyaarumatti jechuu qabaa kadhachaan jirutti harka bal'ifadhaan agarsiisa. Maali dirree daawwaadhuma illee haa ta'u malee xiyyaara yaabbachuun warreettan. Biyya alaas haa ta'u yaabbuma qabarreettan maqaa Yesuus har'aa miila mirga ol fuudhaa maqaa Yesuusiin naateera jedha ayyaati. Kana keessa dhimmi nama torbaa arramameeraaf. Mee dhukkuba erga dhalatte ittiin rakkattu sana Waaqa sirraa kaase. Narraa kaase. Utaalee faarfachuun hawwan ture jette ergasii utaaltee faarfachaa taa'e. Asuma taa'ee akka namni waldaa kanatti taalu baay'ee nama yaa Waaqayyo akkuma namaatti nu taalee garaa si ciibsaati. Soldaan utaalu gabbuu sannaan gadi jedhu ol ba'u kana narraa kaasin jedhe dhugaadha Waaqayyo narraa kaase utaalu dhiisee akka barbaade yoon ta'e bakka waan ta'u fayyiteettam. Waaqayyo na fayyiseera yeroo haati koo maal akkamitti jirta mucaa koo rakkisaa koo Waaqayyo biyyum sanatti na biraa hambiseen jedhe. Comedy wayti baase. Wanti inafe kana dubbachuun qaba jettu jira. Waaqayyo waan baay'ee naa godheera. Durumayyuu sababni qoramu kooti haadha koo qaalluu ture. Ishiin gabbarsa gooti gaafa ayyaanni waggaa godhamuun qaaluu fi waan barbaadan godhu. Sababa kanaaf seexanni immoo isaan waan gootuun warra ijoollee balleessu barbaaddi. Gaafa isaan bakka yeroo ishiin na ajjeesuuf kaatu abbaan koo yaa habdaarii na mucaa kana du'arra dabarsite kana siiqalaadhaan. Garuu ani immoo bakka inni immoo maqaa Yesuusin qeehenyaa hin diigamti. Afurri Muhamaan nurratti hojjetu. Afurri tolfamaan nurratti hojjetu. Ituman jedhee kadhadhu haati koo monnaan akkasitti Waaqayyoon kadhadhe hin beetti. Gaafa beetti mucaan namaa du'a koo barbaadaa ijaan argaa keenya jibbisiisaadha afurrichirra. Gaafa kanaatu maashina keessa. Haadhuma keetu ijaan argaa keenya jibbaadha. Sababii afurrichi sun irraa jiru malee ishiin na jaallatte akka foon afurrichatu yeroo kadhadhu irraa si jibba. Achinni warri waldaa kiristaanaa mana gorsu jabaadhu kadhadhu. Yeroo isaa mana jirre siree isaanii irratti kadhadhu Waaqayyo afuricha mana keessanii baasaa naan jedhu. Ani immoo gorsa warra waldaa sana dhagayeetanii nan kadhadha obbolaa torbatti gidduutti dhaladhe sadii hangafa koo sadii qixisuu koo. Achi
achinitu akkana jedhu guyyaa tokko dhukkubsadhe baay'ee dhukkubsannaan anaaf jecha mana waa beekaa deemanii maruu waldaa kiristaanaa keessa hin jira achiin gaaf kaani waa'een koo isa du'ee du'aa ka'ee harka jiran jedha yeroo hundumaa waa'een koo isa du'ee du'aa ka'ee harka jira utuu hin jedhu achirraan guyyaa kaanii waaqayyo natti dubbata karaa kee ta'ee mana keessan seenaa dukkana mana keessanii nan baasaa naan jedha anis waaqayyoon hin baasadhe nama nan kadhadha gaaf kaanii dhufee haadha koo waaqayyo yaadatee beenxee taate waaqayyo hamantee waaw Nurri Yesuus mana keessan dhaale haleluuyaa fi maal jechu ana makkamtoon qaba jecha kan mirkisa raasaa Yesuus jedhayaati mana keenya dhaaleera jedhayaati achirraan ani moo waa yaada kootii nan jaalladha waan ta'eef warri waaqa tolfamaa waaqessanii gaannabitti kan galu jedhu nan beeka yaa waaqayyo haati keenya bidda bara lafattis gubattee bidda bara baraatti galtiin jedha nan boo'a yeroo lafatti otoo haati koo har'a duutee mootummaa waaqa galtee nan gammada garuu lafa kanattis waaqa tolfamaaf gubattee irrattis hin gubattee dheen boo'a isuma dhugaa maal godhe gubameenni waaqa tolfamaa sun maal godhe waaqni tolfamaan sun irraa dubbata gaafa kaanii yoo jabbii wayillee jiraatte waan akkanaan godha wadhuma godha bakka maalan godha faadhee godhe amma fakkeenyaaf horii fa'a yeroo nagaa fa'i isaan gidduu nagaan hin jiru yeroo ayyaanni dhufuu qopheeffannee diggifannee akka ijoollee namaatti gammanna gaafa inni jala walitti jiraa'u kan waan ta'e keessaan qata bakka nagaan hin jiru maatii keessa achiin bakka dhukkubsatte yeroo hundammoo haati koo gaaf kaane mana keessanis seenaa naan jedhe waaqayyo mana namaan naqe gaafa mana keessanis seenaa naan jedhuuni waaqayyo mana keenya seena in habdadheetuman galee utuu raajinnatti raajamee ergaannaa darbee amane torba sadii utuu hin guutiin waaqayyo ergamaa isaa ergee raajii ergee waaqa hamansiisee haati koo erga waaqa hamantee bakka anamiti haadha koo tutooni waaqayyo kana namaa godha ta'e maafan dukkana jala tura maafan dhibee jala tura maafan ba'aa baadhee murii koo fixaa jettee haati kana caala waaqayyoodhaaf dhugaa baati dhugaadha ani immoo mana juu gaarummaa isaan argine ishiin na caala gaarummaa waaqayyo argite kaakeetu abiddi wangeela mana keessan galee erga seenee masqiida galmicha diiginaan jedhe namni gorse amma namni waldaa kiristaanaa waan tokko sin godhu diigii jabanaa isaa fuudhi bunatti danfisinaan jedhani achin bayin manicha diigoo abbaan jedheen isaan baay'een jaallatanii lubbuudhuma haadha kooti jecha saaxinacha gabbaru diigi rakkoo qabu naan jedhe waaw meeyyaami haleluuyaa dhayaati mee warri galmisee xanaa diigamuusin hin aarsiin harkisa raasaa ol kaati ofirra naannaachi deema galmisee xanaa diigameera jedhayaati maqaa Yesuusin diigameera jedhayaati merka keessan bitaa mirgaa raasaa maqaa Yesuus Kiristoosin galmi qaallichaa galmi digimtii galmi warra qoricha namatti godhanii guyyaa irraa kana diigameera gasheen jabanaa isaasii qabeenya keenya bite waan ta'eef hin cabsu jedheen bunatti daffisee shinii isaas fuudhee gashee yoon ijoolleedha duratti kennee maali boqol qabeenya keenyatu bite waan ta'eef fedhetanii qaanni keessaan qabu waan ta'eef kan qabu fudhatee deemeera achiin jabanaa isaa gasheen bunatti daffisee shinii isaa ofii kootiin fan duratti dhuge maaliif yoo du'ate ana dura ajjeesu nama hundumaa dursadheen ofiitti dhuge waaqayyo qe'ee keenya bilisa baasee maqaan isaa ulfaatu naa galateeffadha jabanichi kan waaqa tolfamaa sana ture isaafi bitanii shinii adda ba'eedha qobaatti mana taa'u mitiin qobaatti galmichuun keessa taa'a guyyaa gabbarri godhamu bichaatti gabbarama kanarramoo guyyaa kaanii machuun ta'a malee namni maal fakkeessa manicha keessa kunuuna xalaan uffatanii yeroo sana waaqa akka waaqa isaaniiti waan ta'eef kadhatanii jira achiin jabanaanis hin jira shiniinis hin jira kanarra guyyaa sana immoo wanti qoqophaa'u jira hin qaluu deebi'anii immoo farsoon hin namaa bixxillee maal goggodhaniituma kana faffacaasu lafumatti seexan maaf facaasu wanti biraamtuu hin jiru. Bixxillee sinuma faffacaasu? Jechuun kaarra inni nyaatu garuu xiqqoon mala fatta'uuf kaasumaaf qopheessu. Dhufee nyaata moo ofumaati wantichi? Lakkii amma yeroo gatan achuma ta'a waan fuudhu hin arginu garuu ni yoo hafee niisu seexanumaaf daddarbatu malee wanti fuudhee nyaatumtuu hin jiru kan. Sermoni masaatiif. Malee mul'atee wanti nyaatu hin jiru kaaja fooniitiin. Meeggaa faccacabsite mana isaa maal fa'aa argite? Ani immoo manichi baay'ee keessum teenyeet yeroo beenxeen ta'ini nuti caffee haamnee finneet mukeessa teenya wajjin buna dhunna achiin isaanis bunumatti dhugamu kanarra waan guddaas waan hojjetee galii gashuuti seexanichi seexanuma wantiidha.
seexanatti nuuf dadhabduu wayitii jechuudha. Okka indoo surprise nu gootee maddii maartanii matti biyya. Okay, seexanatti badhaatu qaama galigalchitus miti. Laki nagaa tokko fa'aan dishiin faayidaan nu qabdu nagaa nu dhoowwiti. Hin dhukkubsiti bakka kanarraan kanaaf wanti nu godhe humaayyuu hin argine. Qorumsuma bakka qorumsuma maatii ijoollee nagaa gidduu keenya jiru bakka wanti itti malee bakka faayidaa isaan argine garuu. Faayidaa manatti nagar. Gaafa diddoo. Gaafa diiguu bakka haati ko baay'ee gammaddee ishiin baay'ee waaqatti bakka Kiristoositti hin gammaddi. Waaqayyo waaqeffatetti iddoo aarsaatti illee dhugaa baate. Utuu waaqa akkasii hin jira ta'ee maafan bara koo murii koo achirratti dukkana latti fixattee bakka gammaddee waaqayyoon dhugaa baate. Akkasittiin amma nagaa dhaqeen keenya maatiin sun hundumtuu nagaa waaqayyo nagaa nuu laateera. Mirkatti naqabaa nagaan naqii jedhaanii milkaa'inaa jedhaanii waaqa si adursu jedhaanii. Ameen. Yerootti galma isaa diddi abbeen kee amaneera. Isaanii amanuurrayyuu isaan afaan afuura kana fudhatanii hin qaban. Haadha koo akkuma daa'imummaan dhalatteen qabamee hafuurichaan achiin erga isaan walitti dhufanii abbaan koo dirqama lubbuute waan ta'eef hafuuricha gabbaree mana ijaaree malee abbaa koo irraa hafuurri kun isin jiru. Haadha koo irra jira. Hafuura zariiti ishiin iyyuu hafuura akka hooshiituutu ishiitti darbe malee. Akka warra ishiitti darbe. Mi'oorri Yesuus irraa isinitti akka waa darbamantan haaleluyyaa. Jedhame Yesuus irraa jedha. Hafuurri jireenya kennu jedha. Natti darbeera jedha yaatiin. Haaleluyyaa. Na erga galmichi diigame maaltu isinii tere? Ergasii dhugaa waaqayyooti horiinis wanti isaan qabanis nagaanis wanti dhugaa nu jalaa saamamaa ture. Abbaan koo baay'ee qota baay'ee hojjeta garuu harkaa saamamaa garatti namuun beeku. Garuu wanti harkaa saamamaa ture eebbis harkaa saamamaa ture inni deebi'e mana keenyatti. Kanaaf waaqayyo erga mana keenya seeni manni keenya nagaa ta'e. Mirkatti naqabaa waaqayyo si eebbisuna jedhanii. Gooftaa Yesuus sittan dabarsee laadhaa obboleettii kana rakkinni hamaan lolli hamaan tokko illee hin danda'in. Ayyaanni kee irra haa jiraatu. Dura ishee ati adeemi. Qeroosiin si fuuldura adeemaa jette. Museedhaan immoo ana ofii kootiin gadi beesii fuuldura adeemaa jette. Sin kadhadhaa obboleettii kana dura ati adeemi. Haadha laaltee abbaa laaltee deemaan jirtu ati naadhaaf abbaa taateef ammas dura ishee bahi. Manni isheen nattu sodaachisuu kee jalaa haa jiraatan. Dubbii hamaan afaan isaanii keessaan bahin maqaa ilma Yesuusiitiin ameen. Nagaan naqee si eebbisu gooftaan si fuuldura bu'u.